Jiraattonni magaalaa Adaamaa oomishtoonni daabboo mootummaarraa gatii xiqqaan daakuu fudhatan heddosoo jiranuu daabboo bituu fi hiriira dheeran yeroo keenya balleessuun rakkachaa jirra jechuun komii qaban ibsatanii jiru. Daldaltoonni seeraan alaa daabboo oomishan 37 tarkaanfii fudhachuu isaa ammoo bulchiinsi magaalaa Adaamaa dhugoomee jira. Faqaaduu mirkanaa ammoo bal'inaan isinitti hima. Mootummaan gabaa tasgabbeessuu fi lammiilee harka qalleeyyii yoo dhaban daabboo gatii xiqqaadhaan bitanii akka jiraataniif qamadii sadarkaa isaa eeggate alaa galchuun oomishtoota daabboo fi warshaalee daakuuf qajeelfama raabsaa meeshaalee bu'uuraa naannoo Oromiyaa lakka 3 bara 2009 baaseen gatii ittiin bite dachaa oliin gabbuusee akkuma zayitaa fi sukkaaraatti dhiyeessaafiitiin jira. Magaalaa Adaamaattis oomishtoota daabboo 185 fi warshaalee daakuu 9 kaayyoo kana galmaan akka gaaniif hojii erga eegalanii bubbulan. Mootummaan qamadii kumtaala tokko ofiisaatii doolaaraan biyya alaatti bitee warshaalee daakuu birrii 550 oomishtoota daabboof immoo birrii 827 gurgurus warshoolee fi oomishtootni tokko imaanaa fi kaayyoo mootummaa dagachuun daabboo tolchanii uummataaf dhiyeessuu osoo qabanii daakuu fi qamadii jiraasaa gabaatti dhiyeessuun birrii 1,900 olitti gurgurachuun qaxxaamuraan duroomaniiru. Daldaltootni daabboo gariin immoo ulaagaa qajeelfamarra taa'e osoo hin kabajin meeshaa dubatti hafaa fayyadamu qoraan naannoo faaluun daabboo qulqullina hin qabne tolchuun eeyyama daldalaa osoo hin baafatinii fi hin haaromsiin hojjetaa jiru. Gariin immoo giraama daabboo xiqqeessuun gatii isaa immoo dabaluun seeraan ala hojjechaa jiraachuu sakatta'insa tasaa taasifameen mirkanaa'uusaa itti gaafatamaan waajjira daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Adaamaa obbo Darrasaa Fayyisaa himanii jiru. Manneen daabboo 37 kanarratti tarkaanfii fudhatamuu kan danda'ee fi daabboo tolchanii uummata biraan gaa kan hin jirre ta'uun isaa waan hubatameef. Gareen gaazexeessitoota OBN's eeruu kana arganne alseerummaa kana suuraa fi sagaleedhaan mirkaneeffannus oomishtootni daabboo wayita gaafannu garuu hedduun isaanii waakkataniiru. Bu'uuruma kanaan oomishtoota daabboo 185 jiran keessaa hanga gabaasni kun qindaa'etti 37 irratti tarkaanfiin fudhatamu obbo Darrasaan himaniitiin jiru. Tarkaanfii manneen daabboo 37 kanarratti fudhannee jirra. Manneen daabboo 37 kana qofa osoo hin taane ammas kan sakattaanu ta'a jechaadha. Gaafa sakattaa'insaaf deemnu qofa kan of sirreessanillee of sirreessanii manni daabboo akka waan jiru fakkeessanii kan mul'atanii fi kooree yeroo sana sakattaa'insaaf dhaqe sana akka bira darbu taasisanillee kan jiran waan ta'eef ammas irra deebiidhaan kan sakattaanu ta'ullee. Manneen daabboo oomishan hedduu osoo jiranii hanqina daabboon mudachaa jira jedhan jiraattotni magaalaa Adaamaa tarkaanfiin bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jirus sirrii ta'uu himuun. Warra amma daakuu gurguran kun dhibbaan badan jechuu miti. Kana cimanii immoo kan caalaa deeman uummannis immoo isaan duukaa bu'ee uummata wal deeggaraatu deemame gabaan daabboo kun gadi bu'ee ta'ee uummannis immoo kallattii barbaaduun argachuu hin danda'achuudha. Gabaan daabboo kunis immoo tasgabbaa. Magaalichatti karaa sassaabdota imaanaa uummataa fi mootummaa hanqisuun seera cabsan irratti itti fufinsaan tarkaanfiin seeraas ta'e kan bulchiinsaa akka fudhatamu kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Masfan Asaffaa himanii jiru. Daakuu san karaa qaxxaamuraatiin gurguranii irraa fayyadamuudhaaf handeeman opereeshinii kanaan hanqulqullaa'ee bira gaame waan ta'eef tarkaanfii manneen daabboo 37 irratti fudhatamee jira jechaadha. Eeyyama fudhachuu qofaa miti seeranis akka gaafataman jara kanarratti galmeen qulqullaa'aa jira. Namni imaanaa cabse seera yakkaati seera adaba yakkaatiin hin gaafatamu. Daakuun seeraan ala kumtaala 1,000 ol qabamus obbo Masfan himaniitiin jiran. Kana boodas hanqina kenniinsa eeyyama daldalaa dur ture furuun dargaggoota hojii hin qabne deeggarsa barbaachisu gochuun dinagdee kana keessatti galchuuf hojjetamaa jiraachuu obbo Masfan himaniiru. Dargaggoon gurmaa'ee daabboo hojjechuudhaaf wanneedhe daakuu dhabuudhaan haala mijataa uumamuu fi dhabuu isaatiin kan ka'e akkanumatti kan taa'ee eeggatu akkanumatti kan mootummaa komachaatoo jiru magaala keenya keessa jira. Kana awutomaatikilii kana gara isaaniititti dabarsinaa jechaadha.